Kawani nuqaanoof nu wayiiti eenyudiin kun baalagummaadha. Manni biyyatanii maaliif akkasi gammate? Mootummaan maaliif akkasi rifate beektaa? Isa kuffiftanii wal fixxanii miti gaafin jiru. Nageenya kan dhufne waan jala murreef gongoomina. Humna waraanaa wajjin godhaa jirra. Haasaalee sirna keessa jira wajjin hunda godhaa jirra. Abiyyitti guusaa si yaammadhu guusaa sin bawan. Wanni an godhuu barbaadu abii guddisuudha rakkoo biyyattii xiqqeessan ilaaluudha. Waan warra kaabaa jedhu kana. Hinga doggaa Isaayyaas waa'ee Oromummaa ta'u bara dhufu qe'ee baharitti irreeffannee jechaan turre. Indiyaan Oshinitti, Reed Siiti. Waan hin bilchaatin dhaqanii bilcheessaa jirra. Wanni tokko miidiyaa irraa dhabameef kana hojjetaa waan jiruuf marii inni qaamolee hawaasaa wajjin godhe tokko tokkoon hordofeetiin jira. Kanarraa haa agartu rakkoo hubannaa hamaa jiraachuu isaati. Lammaffaa walabummaa imaammata dhabee to'annoo warra alaa harkatti galee jira. Kanammoo furuudhaaf fedhiis bilisummaa furuutis rakkoolee dinagdee biyyattii uummanni keessa jiru kana furuuf hubannaas hin qabu. Odoo hubannaa qabaatee fedhiis qabaatee immoo furuudhaaf walabummaa sobannitii akka biyyaatti akka mootummaa tokkotti qabamu harkaa fuudhamee waan jiruuf hin danda'u. Kanaaf adeemsi isaatis kan dubbii hammeessu malee kan dubbii fayyadu ta'ee natti mul'ate. Ispeeshaalii maqaa kee akkuma addaatti kaasanii Jawaar Mohaammed rakkoo uummataa eegee qabatee duuba deemee waan sana jabeessee isu malee ajandaa mataa isaa kireet godhee hin beeku. Gaafii hakimootaa jedhee gaafii namoota kallattii garaagaraatiin namoonni waanuma rakkatan gadi ba'anii kaasan sana qabateetiin duuba deema malee ajandaa kireet godhee hin beeku jedhanii si komatu. Kallattii garaagaraatiin kaasanii warri mootummaa ifatti gadi baasanii dubbatu waan ta'eef waan kana si kaasaa jira. Na busheessaa jiru moo dhaalessaa jiru garuu achirratti hojiin hoggana siyaasaa hojiin tarsiimoo siyaasaa sanii bara. Waan gabayaan bitu gabayaa geessitaa bara. Qabsoo keessattuu resistance politics oppositional politics keessatti hojiin ati hojjettu dongora mootummaan sun hojjetu badii mootummaan hojjetu hammeenya mootummaan sun hojjetu komii uummata keessaa jiru san beeytee qorattee hubattee akkaataa ta'uu qabu akkaataa mootummaa dhiibbaa gochuu dandeessu akkaataa uummata gurmeessuu dandeessu akkaataa uummatni hubachuu danda'u artikuleet gootee deemuun hojiidha. That is my specialty, that's my job as a politician. Hojii kiyya bara hubachuun waa gaafata. Hubatte san akkaataa uummata dammaysuu danda'uun fi sochoosuu danda'uun ittiin deemuun hojii biraati jechuudha. That's opposition politics. Kanaaf ittiin waan bushee sanatti fakkaatee ilaalessaa jiru fakkaate. Gaafiin inni guddaan ka'uu tibba darbee miidiyaaleen sabquunnamtii gara 30 ta'an walitti dhufuudhaan namoonni 15tti dhiyaatan kallattii garaagaraatiin irraa hirmaatan ilaalcha siyaasaa hedduu walirraa faallaa ta'e qabaataa turan hunduu garuu dhimma Itoophiyaa irratti kallattii garaagaraatiin hirmaannaa godhan walitti dhufanii haasaa godhanii turan. Haasaa sana irratti atis hirmaattee turte yaada kee dhiyeessitee turte namoonni sun walitti dhufanii haasa'uun suni ijoon yaada isaa maalidha? Namoota yaada ilaalcha hedduu walirraa faallaa ta'an wajjin dhiyaatanii yaada kee irratti dhiyeeffachuun hiika maal qaba? Itoophiyaan kallattii hundaa lola keessa jirti. Lola kana kaafii immoo rasaan tokko dhuka'uu dura waldiddaa siyaasaa karaa siyaasaatiin marii siyaasaatiin tooftaa fi siyaasaatiin afalmiif atakaaroo siyaasaatiin furuu dadhabuu fi dirree siyaasaa dhiphisanii humnoonni siyaasaa qawwee akka fuudhan gochuutu Itoophiyaa lolatti galche. Furmaanni hoo maalree? Furmaanni afaan qawweeti osoo hin taane kan dhufuu danda'u humnoota siyaasaa kana gara waltajjii mariitti, waltajjii falmiitti, waltajjii negotiationitti fidanii eega maddi wal waraansi biyyattii burkuteessee diinagdee caccabseenneerra. Of duuba deebitee maddi wal waraansaa sun siyaasa eegatee taate humnoota siyaasaa kana gara dirree siyaasaatti gara waltajjii siyaasaatti iddoo waliin mari'attee lola dhaabsifta. Lola eega dhaabsiftee booda garaagarummaa siyaasaa jiran san akkaataa ittiin furuu modaalitii ittiin furtuu irratti walii hubachaa deemta, walii galaa deemta. Hawaataan bifa adda addaatiin rakkoolee jiran cinaa wal mariidhaan, cinaa wal falmiidhaan, cinaa filannoodhaan bifa adda addaatiin furaa deemta jechuudha. Kanaaf mariin achirratti godhame kanaas yaada kanaani. Kan qophaa'ee yaada kanaan kan irratti hirmaachaa deemnu kana qofaa miti. Kana duubattis marii bal'aa godhaa jirra. Akka waan nu saalfachiisanii akka waan nu qaanoof nu wayiititti diina wajjin mari'atan. Eenyu diinni Itoophiyaan bulche jechaa hoogganaa Oromooti. Itoophiyaan bulche jechaa humnoota saba biraatiin diina jechuun kun fafa. Kun baalagummaadha. Keessattuu yeroo aangoon harka keenya jira jedhamu yeroo maqaa keenyaan namni aangoo irra taa'ee jiru kanatti saboota biraa wajjin humnoota biraa wajjin hin haasa'inaa jechuun maal jechuudha. Nuyi kanuma wal qabsiisee ittiin wantoonni amma durallee jedhe faggannoon socho'uun baay'ee hedduu barbaachisaadha. Uummanni Oromoo qe'ee kiyya irratti biyya kiyya irratti abbaa ta'ee Oromiyaa irratti mootummaa Oromiyaa fakkaatu ijaara. Itoophiyaa irratti immoo mootummaa uummattoota Itoophiyaa fakkaatu kan sabaaf sablammoota hundaatu irratti eegamu jaarrata kan itti qabsoofne. Kan abboonni keenya waggaa 50-60 dura ittiin ka'an kan nuti itti qabsaa turre. Har'as taanaan akkuma kaleessa warra maqaa saba biraatiin uummata keenya saamaa turan san irratti qabsaa turre. Har'as taanaan maqaa keenya jala dhokatanii uummata keenyas cafaqaa uummata keenyas ajjeesaa saamaa uummata biraatinis walitti nu buusuu barbaadu. Kana jalaa fashaalsuudhaaf uummattoota biyya keenya kamiyyuu wajjin ni mari'anna. Biyya teenya nagaa fiduu irratti biyya teenya faca'uu irraa hambisuu irratti dantaa saba keenyaatiif dantaa sabaaf sablammootaa wal simsiifne sirna dimokiraatawaa federaalawaa biyya sanitti ijaaruu irratti yaada keenyatti ejjennoo keenyatti waan saalfannu qabnu kun ejjennoo kaafaa'ooti kun ejjennoo kiyya anis ergan siyaasatti seenee kan inni tarkaanfachiisaa jiru jechuudha. Kanaaf mariin achirratti godhamne marii imaammata keenyarraa karoora keenyarraa ejjennoo keenyarraa seentimeetira takka hin socho'in jechuudha.
akka komiitti wantoonni kaasan baay'eetu jiru. Isaan keessaa tokko diina waloo qaban malee ajandaa waloo hin qabanii kan jedhanidha. Amma qaamolee walitti dhufan kuni akka bishaaniif zayitii waan walitti makamuu hin dandeenyedha yaadni isaa. Diinni keenya Abiyyi kan jedhu malee waan waloo qabaataniiti miti. Abii kuffisuudhaaf guusni ormaan hin barbaachisu barabtamu. Isa marsee jiru hundi Oromoodha. Saboota biraatiin uummattoota biraatiin kan haasa'uu qabnu abii booda waan dhufu balaa hamaa waan ta'uu danda'uuf ammumarraa mari'annee ammumarraa wal hubachuu waan qabnuuf. Abii kuffisuudhaaf haxaa baay'een hin barbaachisu. Abii sireera kan kaa'e Oromoodha. Kan jalatti qabee deemaa jiru Oromoodha. Har'a faammoo nam tokko kan biraa isa bira hin jiru. Guuzoonni waan mannuuf hin jiru. Garuu tokko dongoroota amma dura irra deebi'uu hin barbaadu. Biyyi kun baay'ee laaffateera akkuma yeroo adda addaatti jedhe. Lolli biyya Oromiyaa keessa qofa miti. Lolli rakkoon Oromiyaa keessa qofa jiraatu taate sadarkaa Oromiyaa qofatti murteessitee qabsooftu. Rakkoon biyyattii kaabaa kibba bahaadhiyaa naannoo hunda keessa jira. Oromoon immoo dirqama dachaa qaba. Tokko maqaa isaatiin biyyi badaa kan jiru. Lammaffaa Oromoo fi Oromiyaan immoo badaa jiru. Oromoos baraaru, biyyas baraaru, maqaa fi baraaruun dirqama dachaa qaba jechuudha Oromoo. Dirqama dachaa kana bahuudhaaf uummattoota biraa wajjin, humnoota biraa wajjin mari'achuun, uummattoota biraa wajjin ilaafilaamiidhaan mari'achuun barbaachisaadha. Ajandaa waloon qaban kan jedhuuf. Itoophiyaa keessatti ajandaa lama jira yeroo ammaatti. Tokko lola dhaabuudha. Wal waraansi. Duri bara Abiyyi dura, bara Hayilasillaasee, bara Darguu, bara Ihaadeeg wal waraansi ture Itoophiyaa keessa. Garuu gammoojjii Eertiraa, gammoojjii Ogadeen, gammoojjii Baalee, gammoojjii Harargee qarqara ture. Uummanni Itoophiyaa bal'aan kan jiddu galeessa jiru kun lola fagootti haa gargaaru ilmaan isaa ergu sinqee ergu malee lolli jiddu galeessa Itoophiyaa tuqee hin beeku. Har'a lolli kan godhamaa jiru qarqara osoo hin ta'in jiddu galeessatti. Badda Arsii keessatti, badda Shawaa keessatti, badda Wallaggaa, badda Goojjam, Gondar kana keessa. Kun maal godheeraa lolli mana hunda keessa duuti, gadadoon, saamamuun, diigamuun mana hunda keessa seenee jira. Har'a rakkoon uummattoota Itoophiyaa bahaadhiyaa kaabaa kibbaa wal qabsiisee kaasee rakkoo daabboodhaati, rakkoo diinagdeeti jenne. Diinagdee akka kufu akka caccabuuf sababa guddaa ta'ee kan lafa kaa'ame hoo maaliin lola. Lola kana immoo mari'atanii malee maraatanii irraanuu hin danda'amu. Lola keessoo lola waloo wal mo'achuu hin danda'amu. Kanaaf mari'achuudhaan tokko lola dhaabsisuudha. Nagaa buusuu, nagaa hoggaa buuf, diinagdeen diigamurraa dhangala'uurraa weestir ta'urraa baraarama. Uummattoota jidduu diinagdeen biyyattiittis ta'ee hawaasummaan siyaasni biyyattii akka tasgabbaa'u akka deebi'ee ititu deebisanii suphuudhaaf hiree akka argannuuf waliin mari'achuun dirqama. Qofaa miti baay'ee uummanni biyya sanii maaliif akkas gammate? Mootummaan maaliif akkas rifate beektaa? Uummanni biyya sanii humnoonni amma achirratti wal gahan kun deeggartoonni isaanii bifa adda addaatiin jiran waggaa 5 cabsi dho'isi daaraa godhi balleessi warra jechaa ture bara. Sun gara tokko namaan gahu akka hin geenye kasaaraa waloo malee bu'aa garee tokko fiduu akka hin dandeenye waan irratti walii galameef waan hubatameef yeroo humnoonni adda addaa ilaalcha garaagaraa qaban kun walitti dhufan uummanni gammade sirnichi immoo jeeqamee intarneetii gara cufuutti deemee jechuudha. Kanaaf karaa sirriidha. Baay'ee san qofaa miti marii godhaa jira duuba. Wallifnee waan televiiziyoonaan godhamu sun uummata keenyatti akeekuudhaaf. Kun waa'ee abii kuffisuu miti. Konsarniin keenya guddaan amma kuffisuu bargoonee agarree jirra. Sambooda gaafii nama jiru maali? Baatii jaha dura gaafiin ture abii socho'uu hin danda'u. Inni kun bakka tokkoon socho'u maal ture? Amma san gaafiin ce'ee jira. Gaafichi maal jedha? Sambooda hoo maaltu nu dhalataa? Isa kuffiftanii wal fixxanii miti gaafiin jiru. Afaan waliin fidnu osoo hin ta'in akka waliin fidne akka waliin balleessine har'umaa walii galuu qabnaa jechuudha. Walii galtee immoo waliigaltee televiziyoonaa qofaa miti. Televiziyoon simbolikalii uummata keenya tamilee gochuudhaaf ergaa dabarsuudhaaf malee marii babal'aa firaakchar bifa ta'een godhaa jirra jechuudha. Kun immoo akka hoogganaatti dirqama. Kana bara silaa osoo beekanii jarri fadhii doonaan godha jirtu they should have been doing this. Carraa kanaa balleessanii carraa dhumaa 2022 eega balaa san hunda buusan booda mariin biyyoolessaa humnoota hunda hirmaachisee godhamuu osoo qabu marii abiyyiif abii qofa mari'atanitti hir'isan. Golwaraansa Oromiyaa keessaa ka Amaara keessaa ka Tigraay dhaabaa jennaan shiratatanii fashalsanii kan deeman. Kanaaf mariin kun bar mootummaa jalatti akka godhan baay'ee xaarre. Oromoo Amaarri akka waliin mari'atuuf ministeera nageenyaa jalatti Abiyyi booda seenee dhaabsise. Marii amma alatti godhaa jiru caasaan alatti sirna mootummaatiin alatti godhaa jiru kana gaaddisa mootummaa jalatti ministeera nageenyaa jalatti akka godhamu waggaa 3 xaarre. An akkam baheen bar ijoollee obootiin araaraan galuu qabdu nagaan galuu qabdu jechaa turre. Araarri sun akka tasgabbaa'u adda durummaan irratti hojjetaa turre. Karaan sun Abiyyi jalatti nageenyi dhufuu akka hin dandeenye gaaddisa Abiyyi gubbaa taa'u jalatti nageenya akka hin dhufne waan jala murreef biyya keenyaa fi uummata keenya baraaruudhaaf jecha caasaan alatti godhaa jirra. Marii kana immoo mormitoota qofa wajjin godhaa hin jirru goomina. Humna waraanaa wajjin godhaa jirra. Caasaalee sirna keessa jiran wajjin hunda godhaa jirra jechuudha. Mariin kun marii farra Abiyyi qofa taanaan bu'aan qabu. Ani Abiyyitti guuzaa si yaammadhu guuzaa sin bawwan. Amma booda wanni an godhuu barbaadu bakki itti na yaamanii jalaa awwaachuu danda'u bakkiin guuza itti yaamamuu fi guuzas dhaquu danda'u kana booda wal waraansi biyya keenya keessatti akka dhaabatu wal diiguun akka dhaabatu sirni dimokiraatawaa federaalawaa ta'e kan akka uummata an keessa dhaladhee itti qabsaa'ee fi sanii fi uummatoota sabni keenya wajjin jiraatu kan biraa wajjin haqa walii eenee ittiin bulchinu ijaaruu irratti guuzas nan yaama guuzas nan bara. Kuni guuza farra Abiyyi jedhanii xiqqeessuun Abiyyi guddisuudhaaf rakkoo biyyattii xiqqeessan ilaaluudha. Rakkoon biyyattii guddoodha. Rakkoon biyyattii marii bal'aa. Oromoo maal jechaa jira?
namichi kun Somaalii wal lolchiise, Tigree wal lolchiise, Amaaraa wal lolchiise, Eertiraa wal lolchiise, Sudaanii wal lolchiise, Keeniyaa wal mufachiise. Hojiin guddaan dhaloota kanaa maal akka ta'etti himu madaa inni uume damage he caused to our people. Uummata keenya keessatti hanna aadaa godhe wal waraansan Oromoo diigee wal ficcisiisee dhiiga wal dibsiisee Oromaan immoo dhiiga wal dibsiisuu deemaa jechuudha. Kanaaf tokko balaa inni irratti buusus konteen goona. Balaa maqaa keenya uummata biraa irratti godhus konteen goona. San bira dabarree immoo balaa inni hagamma uume kana diigomsa inni hagamma uume kana deebifnee biyya ijaaruudhaaf uummata ijaaruudhaaf balaan biraa akka dhufe balaan hagammaa bu'e immoo miidhaan hagammaa bu'e diigumsi hagammaa dhufe bu'e deebii akka ijaaramuuf dhabiinsi hagammaa uumame akka wal'aanamuuf Oromoo wal jidduuttis mariin godhamuu qaba. Oromoo fi saboota biraa jidduuttis mariin godhamuu qaba. Mariin kun immoo hayyama isaatiin hin godhamu. Isaan alatti godhaa jirra itti fufnaa jechuudha. warra kaabaa waliin ta'anii dorgotuudhaaf deeman. Mufattoonni keenya warra kaabaa waliin ta'anii Eertiraan gamasii dhaadhattee Oromummaa jettee mufattoonni keenya immoo jara wajjin ta'anii aangoo qabachuudhaaf deemuu. Gaafa jara wajjin danna sani isin fixu heduu himannaan dura dhiyaate bara himannaa qaanii ture. Isin fixu heduu Itoophiyaa diiguu barbaadu Oromiyaa fotoksuu barbaadu maal jedhanitti ololoof amma immoo garagalanitti warra kaabaa wajjin warra maalii wajjin warra kaabaas warra kibbaas warra bahaas warra jiddu galeessas hunda wajjin haasayaa jirra mari'achaa jirra lammiilee biyya sanii san hunda wajjin san qofaa miti olloota keenya hunda wajjin ollaa hunda dhiitee walitti bu'ee diina nutti uumee jira ollaa hunda wajjin mari'achaa jirra hawaasa addunyaa wajjinis mari'achaa jirra warra dhimmi dubbii biyya teenyaa keessa bitaa fi mirgaan harka qabu hunduma wajjinis mari'achaa jirra kana gochuuf immoo hayyama isaatis hin gaafannu hayyama warra biraas hin gaafannu waan warra kaabaa jedhu kana yoo yaadatte maal jechaa akka turan beektaa dura dubbii warra Eertiraa of eeggannoon godhi institutional haa ta'u mariidhaan haa ta'u waliigaltee barreeffamee lafa kaa'amaa haa ta'u beektan isin nutu beeka abadan akka isaan lamuun taa'ee inni gadu bataa lammata akka isaan waliin taanetti adda maalii goona hunda isaanii dhiitee wal taasise amma maal godhuu barbaada isaan tuttuqee wal taasise amma mana keenya keessa taa'ee mana keenya dhokatee dhagaatti darbachuu barbaada no biyya akkasitti hin ijaaramu Oromoon bar gita bittoota Amaaraa keessaa bayanis kan Tigree keessaa bayanis kan irratti qabsaa'aa ture uummata Tigree wajjin uummata Amaaraa wajjin jiraachuun barbaaduun jedheetii miti bar diina kiyya uummanni Tigree uummanni Amaaraa jedheetii miti walqixxummaa barbaadna qe'ee kiyyatiin saamamu walqixxummaa barbaadna qe'ee tiyyarratti abbaadha Itoophiyaa immoo waliin bulchinaadha inni kana bira dabree dura